Dorgommii gulaallii waancaa Afrikaa galgala dorgomameen Aljeeriyaan goolii 5-1 Laayiberiyaa dabdeetti. Aljeeriyaadhaaf gooliiwwan 5 kan galchan Maadii Maharees, Buhune Gwaarii fi Amoodha. Morkiin Ikwaatoriyaal Giinii fi Toogoo ammoo olaantummaa Toogootiin goolii 3-0dhaan xumurame. Dorgommiin gulaallii waancaa Afrikaa kun har'a galgala sa'aatii 1 irraa eegalee kan itti fufu yoo ta'u, Maalaawiin Burkina Faasoo, Gaanaan Niijer, Liibiyaan Beeniin, Naayijeeriyaan Riwaandaa yoo simatan, Angoolaan immoo gara Sudaanitti imaltee ni morkatti. Gara gulaallii waancaa Awurooppaa yookaan Neeshin Kaappiitti yoo ceenu ammoo ramaddii lammaffaa keessaa Ingilaandii fi Giriis morkattoota isaanii mo'achuudhaan darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Hawwii guddaadhaan eegamaa kan ture morkiin Firaansii fi Itilii ammoo injifannoo Firaansiin yoo xumuramu, Beljeem ammoo haala nama ajaa'ibuun Israa'eliin mo'atamte. Tapha Giriis faana taphatan irratti dursaa taphattootaa fi weeraraa garichaa Haarikeen teessoo jijjiirraa irra kaa'uun leenjisaa yeroo Ingilaandii Lii Kaarsileey fi Kaasullee kaleessa garuu goolii 5-0dhaan Rippaabilika Ayirlaandii burkuteessaniiru. Goolii dursaa Haarikeen galcheen kan eegalan taphattoonni garee Ingilaandii gooliiwwan dabalataa Gordon, Gallagher, Bowenii fi Beels galchaniin taphichi 5-0dhaan xumurame. Gordon, Gallagher, Bowenii fi Beels garee Ingilaandiif yoo goolii galchan kun isa jalqabaati. Hanga ammaatti leenjisaa yeroo Ingilaandi ta'anii leenjisaa kan turan Lii Kaarsileey tapha kaleessaa booda leenjisaa haaraa Ingilaandi Toomaas Tusheeliif dabarsanii kennaniiru. Dargaggootaaf iddoo guddaa kennuun isaanii carraa filannoo Toomaas Tusheel ni bal'isaan yaada Haarikeeni. Taphoota kanneen birootiin Liiviyaan dirree fi deeggartoota ishii fuulduraatti goolii 2-1 Armeeniyaadhaan yoo mo'atamtu, Maqedooniyaan kaabaa ammoo goolii 1-0dhaan Faaruu Ayislaandi mo'atteetti. Ramaddii lammaffaa Ingilaandi keessa kan turte Giriisis goolii 2-0 Fiinlaandii yoo mo'attu, Awustiraaliyaan immoo Slovaaniyaa waliin goolii 1-1 qixa baate. Dirree PSG Diipireens irratti Itilii kan simatte Firaansiin gooliiwwan 2 Adriyaan Raabiyoo galchee fi goolii biraa goolii eegaan Itilii Guleermoo Viikaariyoon garee isaa irratti galcheen taphichi 3-1 mo'annaa Firaansiin xumurameera. Lukaa Dinyii fi Adriyaan Raabiyoo tapha kaleessaa irratti yeroo 50-50 garee Firaansiif taphataniiru. Goolii mo'atamuu jalaa Italiin baafne ammoo kan galchee Kaambiyaatsoodha. Taphoota kanneen birootiin Noorweey goolii 5-0 Kaazaakstaan yoo mo'attu, Beljeem immoo osoo hin eegamii fi hin tilmaamamin goolii 1-0 Israa'eliin mo'atamteetti. Torbaanitti doolaara 500,000 argachuun hanga bara 2029tti Siitiidhaaf taphachuuf waliigaltee dhumaarra kan jiru Erling Haaland kaleessa biyya isaatiif goolii 3 galchuun haatirikii hojjeteera. Taphataan urjii fi buleessi kubbaa miilaa Baarseloonaa fi Biraaziil Roomaariyoon Baarseloonaan baranaan Raphinhaan dursamtee shaampiyoonii Speen ni taati jedhe. Bara 1994tti akkuma Baarsaatti dhufeen goolii 30 kan galche Roomaariyoon Raphinhaa dinqisiifachuudhaan ka'umsi isaa shaampiyoonummaa Baarseloonaa dursaa jedheera. Raphinhaan barana gooliiwwan 12 galcheera. Guutuu waggaa kana goolii 10 galcha jedhee kan eegale Raphinhaan hanga taphoota 13tti gooliiwwan 12 galcheera. Baarseloonaan ammoo garaagarummaa qabxii 6 Laaligaa Speen dursaa jira. Weeraraa fi taphataan urjii Sporting Lisbon Gyokeres gara Seexanoota diddiimootti dhufuudhaaf Ruben Amooriin faana wanti dubbanneen jiru jedhe. Guutuu bara kana Sportingin tura kan jedhe Gyokeres waan boru ta'uu hundaa walumaan ilaalla jedhe. Baranas Sporting waliin waancaa fudhachuun fedha kan jedhe Gyokeres bara darbee goolii 29 waancaa Piriimara Liigaa Poortugaal irratti galchuudhaan Ruben Amooriin waliin shaampiyoonii ta'eera. Yeroo ammaa kana liigii Poortugaal garaagarummaa qabxii 6tiin dursaa kan jiru kilabii isaati. Inni immoo baranaa taphoota 18 irratti goolii 23 galcheera. Nation Production. Dhaabbanni Nation Production meeshaalee ammayyaa qixeeffachuudhaan hojii dookumantarii eegaleera.
Dokumentari gurguddoo kan gosaa, kan qixxeelammii, seenaa goota jaalattanii, seenaa maatii keessanii, seenaa lafa seenaa qabu, seenaa magaalaa, seenaa ardaalee jilaa, seenaa iddoowwan hawwata turizimii, seenaa hundeeffama yuunivarsiitiiwwanii, kan waldaalee, seenaa hiriyaa fi fira jaalattanii isin faana hojjechuudhaaf qophaa'eera. Nu argachuuf lakkoofsa bilbilaa 0952245224 nuuf bilbilaa. Nation Production.